Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Hidhaa fi ajjeechaan dargaggoota Oromoo irratti waraana Bilxiginnaatiin raawwachaa jiru akkaan jabaatee itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Maqaa ilmaan keessantuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun Arsii Bahaa Aanaa Eeban Arsiitti hidhaan namoota nagaa irratti hammaate. Badhaasni Ogbarruu Gaaddisaa marsaa lammaffaa barreessitoota, gaazexeessitootaa fi qooda fudhattootaaf beekamtii kennuuf geggeeffame. Israa'el lammiilee Taanzaaniyaa lama warra Hamaasiin butaman keessa jiran lama ifa goote. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo namoomaa Gaazaa irratti mari'achuuf jedhame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin an Amaanu'eel Laggaati. Hidhaa fi ajjeechaan waraana mootummaa Bilxiginnaatiin lammiilee nagaa irratti raawwatu akkaan hammaatee itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Maqaa nageenya kabachiisuutiin naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessa bobbaafamanii kan jiran waraanni mootummaa Bilxiginnaa hedduun dargaggoota Oromoo jumlaa hidhaa fi ajjeesaa jiru. Kunis dhaadannoo qurxummichaa qabuuf galaanicha gogsuu qabna jedhu mootummaan Bilxiginnaa qabatee ka'e waan dhugoomsaa jiran fakkaata. Haaluma kanaan gaafa Onkololeessa 29 bara 2023 godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Saasiggaa ganda Daalee jedhamutti dhukaasa namoota nagaa irratti bananiin lubbuu namaa galaafachuun ibsame. Dhukaasa banamee kanaan namoonni ajjeefaman Gammachiis Gurmuu fi Taarriqeen Gabayyooti. Kana malees Adam Tasfaa kan jedhamu yoo madeessan, Surraa Waaqjiraa kan jedhamu ammoo qabanii hidhaniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti Aanaa Saasiggaa keessatti yeroo ammaa bahanii galuun yaaddoo ta'aa dhufeera jedhan. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduuttis waraanni Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan gaafa Onkololeessa 27 bara 2023 Aanaa Jalduu magaalaa Boonii keessatti dargaggoo Galaanaa Bojaa jedhamu rasaasa itti roobsuun haala suukkanneessaan ajjeesuu isaanii maddeen keenya Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiif himaniiru. Maqaa ilmaan keessantuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun godina Arsii Bahaa Aanaa Eeban Arsiitti waraanni Bilxiginnaa hidhaa namoota nagaa irratti hammeessuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa maqaa deeggartoota WBO'ti ilmaan keessattuu achi keessa jira jedhuun uummata Oromoo hedduu hidhaa, ajjeesaa fi dararaa hamaa agarsiisaa jira. Haaluma kanaan godina Arsii Bahaa Aanaa Eeban Arsii ganda Argaddaa Shaldoo jedhamu keessaa ijoollee keessantuu WBO keessa jira jechuun gaafa Onkololeessa 28 bara 2023 namoota maqaan isaanii Aliyyii Hajii Muhammad, haadha manaa isaa Aadde Saafiyaa Shee Huseen, Amaanaa Hajii Shaaqoo, haadha manaa isaa Ayyaanee Niinoo, Shaambal Edaasoo, Nadhii Wayyeessoo fi Nageessoo Magarsoo haadha manaa isaa Quuftuu Roobaa jedhamtu loltoonni Bilxiginnaa reebicha ulfaataa irratti raawwachuun mana hidhaatti darbachuun himame. Akka maddeen jedhanitti maatiin ijoollee isaaniif jedhanii dararamaa jiran kunneen ilmaan isaanii umurii dargaggummaa irra jiran akkaataa itti dhowwuu danda'an waan hin qabneef dararamuun hin maluuf ture. Akkasumas caasaaleen sirnichaas kana wallaalanii osoo hin taane itti yaadanii uummaticha daruuf sagantaa isaan baafatanii socho'aa jiranis jedhaniiru. Aanicha keessatti namoonni 50 ol murtii seeraa malee hidhamanii dararamaa akka jiran jiraattonni himuun hidhamtoonni hedduun dhukkubsachaa jiraachuu fi maatiin gara mana yaalaa geeffachuuf gaafatanis hooggantoonni mana hidhaa diduun dubbatu. Badhaasni Ogbarruu Gaaddisaa marsaa lammaffaan barreessitoota, gaazexeessitootaa fi qooda fudhattootaaf beekamtii kennuun golabame. Badhaasni Ogbarruu barreessaa hangafaa asoosamaa afaan Oromoo ammayyaa Gaaddisaa Birruu yaadachuuf maqaa badhaasa Gaaddisaa jedhuun moggaafame. Marsaan lammaffaan guyyaa kaleessaa gaafa Onkololeessa 29 bara 2023 magaalaa Finfinneetti geggeeffame. Sagantaa kanaan waldaan barreessitoota Oromiyaa kitaabilee Ogbarruu adda addaa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maxxanfaman keessaa kanneen kalaqa dhuunfaa ta'anii fi kanneen hojii hiikaa hin taane keessaa akaakuu 3 calalee badhaasaa fi beekamtii kenneefii jira. Akka odeeffannoo waldichaa irraa argameen badhaasichi waldaa barreessitoota Oromiyaatiin haa qophaa'u malee adeemsi calalliisaa qindeessummaa muummee afaan Oromoo fi ogbarruu fi fookilooriin Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Arsii fi Yuunivarsiitii Jimmaatiin hojjetame.
Kitaabota walaloo bara 2014 barreeffaman keessaa kitaaba walaloo filatamaa jedhamuun sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti kitaabilee walaloo 3 badhaafamanii jiru. Kitaaba walaloo nafa naafate kan waloo Riyaad Raayyaatiin barreeffame kitaaba filatamaa bara 2014 jedhamuun tokkoffaa yoo ta'u, kitaabni walaloo maqaa fi maqa kan waloo Gaaddisaa Tafarraatiin barreeffame lammaffaa, kitaabni walaloo Adiyyoo Jaatoo Shaaloomiin barreeffamee fi kitaabni walaloo Ungulaallii jedhus Yeeyyis Birruutiin barreeffaman qabxii wal fakkaatan sadaffaa ba'anii jiru. Gama asoosamaa dheeraanis kitaabni Addeessa Goobane jedhu kan Lammii Booji'aan barreeffame tokkoffaa, kitaabni asoosama dheeraa Irbooricha jedhu kan Wabii Kabbadaa Barkeessaan barreeffame lammaffaa, kitaabni asoosama dheeraa Gurra Abbaa Koo jedhu Baay'isaa Bulbulaa Sanbatuutiin barreeffame sadaffaa ta'uun badhaasaa fi beekamtii argatanii jiru. Asoosamoota gaggabaaboo keessaa kitaabni Ganaa Ganamte Sobbooqa Guddataatiin barreeffame tokkoffaa, kitaabni Dabaree Dhalootaa kan Seenessaa Magarsaatiin barreeffame lammaffaa fi kitaabni Ekeraa Ciincoofte jedhu kan Qananii Birhaanuun barreeffame sadaffaa ta'uun badhaafamaniiru. Kana malees gaazexeessota qaroo kanneen dhimma ogbarruu Oromoo abbummaatiin of kennanii miidiyaa irra jiran hundarratti hojjechuun beekaman gaazexeessituu Jaallannee Gammadaa VOA irraa, Margaa Angaasuu OBS irraa, Zamadkuun Misgaanaw Faanaa Broadcasting Corporate irraa, Abdulwahaab Abdulqaadir OBN irraa beekamtii addaa kennameefii jira. Barreessaa seenaa Alamaayyoo Hayilee ammoo badhaafamaa galma umurii guutuu ta'uun waldaa barreessitoota Oromiyaa irraa badhaafameera. Israa'el lammiilee Taanzaaniyaa 2 warra Hamaasiin butaman keessaa jiran ifa goote. Mootummaan Israa'el Hamaas onkoloolessaa 7 bara 2023 wayitaa Israa'elitti haleellaa raawwatu namoota 120 ol butee Gaazaatti deebi'e keessaa lammiileen Taanzaaniyaa 2 akka argaman ifa godheera. Lammiileen Taanzaaniyaa lameen Jooshiwaa Liituu Meeloolee akkasumas Kileemenes Feliskii Miitengaa jedhamuu jedha mootummaan Israa'el. Namoonni kunneen carraa intarnishiippii kan muummee qonnaa argatanii garas kan imalan akka ta'an ministeerri Hajaa Alaa Israa'el ibseera. Ibsi ministeerichaa dilbata bahe shororkeessitoota Hamaasiin butamanii jiru nageenya isaaniif dafanii akka deebi'an haa kadhannuuf jedheera. Suuraa lammiilee Taanzaaniyaa kanas maxxanseera. Abbaan Jooshiyaa Taanzaaniyaatti ambaasaaddara Israa'el irraa dhaamsa mootummaan dhimma isaanii hordofaa akka jiru mirkaneessu argachuu dubbatan. Taanzaaniyaan lammiilee ishee 350 Israa'el jiran keessaa 260 barattoota. Namoota 224 butamanii harka Hamaas jiran keessaa lammiileen Afrikaa Kibbaa ammatti eenyummaan isaanii adda hin baane akka jiran mootummaan Israa'el ibseera. Manni marii nageenyaa dhaabbataa mootummoota gamtoomanii rakkoo namoomaa Gaazaa irratti mari'achuuf jedhame. Manni marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii erga Israa'el duula lafoo sanbattan irra daangaa Gaazaa keessatti babal'iftee booda har'a dhimma rakkoo nageenyaa Gaazaa irratti walgahii atattamaa taa'uufi. Guyyaa sanbataa barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees Israa'el waraana dhaabuudhaan deeggarsi namoomaa barbaachisaan akka seenuuf kan hawaasa addunyaatiin deeggarame raawwachuura duula waraana cimsuu isheetti gadda itti dhagahame ibsanii ture. Manni marii nageenyaa dhukaasa dhaabuun akka hojiirra ooluuf yaaliiwwan 4 hanga ammaatti taasisee sababii Raashaanii fi Ameerikaan mirga sagaleen kuffisuun qaban sanitti fayyadamaniif milkaa'in hafeera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.